Today I came back with new lesson. It is spoken class. Actually, which have changed our whiteboard to a screen. I hope it is better. Okay. Please comment below your idea and also your support. Now let me begin our today's class. Har'aantana kalaaluudha deemnu spokenidha. Haala boordii keenyaa immoo jijjiirree jirra jechuudha. Gara screen tachitti jijjiirree jirra. Yoo haalli kun bareeda ta'e bareeda itti fufna. Yoo haalli dura immoo gaarii ta'e kan duraa itti fufna jechuudha. No, let us begin our class. Okay. The first one we are going to see, as you know, I've seen from my screen, when you are out of money. Okay, when you are out of money, the expression that we can use when we want to express that we don't have money. Okay, himoota yookaan ibsamoota yeroo maallaqa hin qabne maallaqa hin qabu jenne yeroo ibsuu barbaannu kan itti fayyadamnu jechuudha. Akkuma boordi irratti arguu jirtan kana karaalee asii gadiin jiran kana itti fayyadamne yoo maallaqa hin qabne. Okay, maallaqa hin qabu jenne ibsinu karaalee itti fayyadamnu isin boordi irraa arguu jirtanii jechuudha. The first one is I am broke. Okay, I am broke, which means I don't have money. Okay, birrii qabu maallaqa takka hin qabu jechuudha. Okay, I'm broke jechuun ganzaba hin qabu saantima hin qabu takka jechuudha. Daha hiyyeessa qulqulluudha jechuudha. Zeroodha jechuudha. The second one is I am dead broke. Okay, I'm dead broke jechuun Neeraa takka hin qabu jechuudha. Takka hin qabu without any money. Okay, ganzaba hin qabu yookaan immoo maallaqa hin qabu yookaan immoo qarshii hin qabu jechuudha. Afaan hundaatti makee rakkoo takka hin qabu jechuudha. So the third one is, you know, I am flat broke. I am flat broke jechuun uwwi neeraan takka kiisiin jirtu kiisiin kee bar duwwaa flat happy bar oma duwwaa jechuudha. Akkatti wali wanta flat wanta battee jechuun duwwaadha batteedha bar uma takka keessatti hin argitu jechuudha. So which means I don't have money. Okay, the other one is I don't have $1 to my name. Takka doolaari maqaa kiyyaan hin jiru. Maqaa kiyya wanni doolaari jedhamu takka hin qabu yookaan maallaqa hin qabu jechuun. The other one is I don't have penny to my name. Saantimni takka dumbulloon jedhan afaan keenyaan takka kiisa kiyya hin jirtu. Wanna takka maqaa kiyya wanni jiru hin jiru maqaa kiyyaan birriin hin jirtu yookaan immoo tuyyuu maallaqa hin qabu jechuudha. I don't have penny to my name. Okay. The other one is I don't have red cent. Dolceen diimtuun kiisii kiyyaan qilliftu jedhan. Dolceen maan diimtuun kiisii kiyyaan qilliftu yookaan immoo tuyyuu neeraa diimtuun qabu jechuudha. Kun maal jechuudha? Maallaqa hin qabu yookaan qarshii hin qabu jechuudha. I don't have a red cent jechuun neeraa diimtuu dumbulloon kiisii kiyyaan williftu yeroo jedhan biyya keenya keessatti tuyyuu dolceen diimtuu yookaan neeraa diimtuun kiisii keenya jechuudha. Wanna takka maallaqa hin qabu jechuudha karaa biraatiin. The other one is, you know, I am as poor as a church mouse. This is a grammatical expression, idiom. Okay, idiomatical expression ida. Oma takka hin qabu duwwaadha kiisni kiyyaa hiyyeessaa jechuudha. Hiyyummaa oduu akkasiin taane maallaqaan jechuudha. Maallaqa takka hin qabu oma takka duwwaadha kiisiin kiyyaa jechuudha. Aboo shakakii natti hin jiru jechuudha. Kaartoonii harkaan qabu jedhan. Amma afaan jijjiirame shakakii, kaartoonii, baala. Wanna biraallee jechuun danda'ama hin qabu jechuudha. Kun kanuma jechuun I am as poor as a church mouse jechuun homaan qabu jechuudha. Idiomatical expression jechamaan ibsamu jechuudha. Akka proverb yookaan jechamaa jechuudha kun. And the other one is I am empty pockets. Okay, kishni kiyya duwwaadha bar duwwaadha kishni kiyya homaa takka garanas fattachtu garanas deemtu kishni kiyya duwwaadha jechuudha. I am empty pocket jechuun duwwaadha kishni kiyyaa jechuun. The last one is the last. All I have is my good name. Wanni an qabu maqaa kiyya bicha maallaqa an qabu jechu kunillee. Okay, all I have is my name. Okay, maqaa kiyya gaarii qofa. All I have is my good name jechuun maqaadhuma bichaadha wanni an qabu maallaqa an qabu jechuudha. Yookaan qarshii harkaan qabu jechuutti fayyadamna jechuudha. The last one is I am on hard rock. Okay, I am on hard rock jechuun
fakkeenya hard rock ka jennuun dhakaa baay'ee jabaata. I am on hard rock yoo jennu dhakaa jabaata kana irra jira jechuu osoo hin taane ka ibsu maallaqan qabu rakkoo keessa jira. Duwwaadha kishni kiyyaa my pocket is empty. Okay, my pocket is empty. Kishni kiyya duwwaadha. I don't have money jechuudha. Okay, so please use that's all expressions when you want to express that you are out of money. You go mallaqa qabne yookaan